Hordoftoota keenya jira jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nutis jirra nagaa keenya jiru jireenya hunduu bareeda. Akkam isin hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan nagaadha nutis jirra nagaa keenya jidduu kana nan badee jechuudha. Nagaa keessan nuti isin jirtu akkuma argitan mataa ishii mataan jira wanti hin badeef immoo ayyaana irraafaa kana nama dadhabsiisaa kanatti hin badeen isiniin jedha. Akkam isin jirtu nagaa keessaniiti mataan keenya irratti caccabee garuu maaliif dhugaa dubbachuudhaaf mataan koo jechuudha erga garaatti naafe baay'een irratti jajjabaate jechuudha. Dur mataan kun lallaafaadha. Lallaafaa luuccaa osoo hin taane akka gaafaree akkas jedhama mitiire ergasii garuu erga wannoo ta'e garuu baay'ee mataan koo hin jajjabaate gizee lamaan hojjechiisee ture. Amma garuu baay'ee rifeensi kiyya jajjabaatee jira jechuudha. Maaliifidha gaaffii kootiin isiniin jedha mee natti himaa yoo garaatti baatan mataan hin jajjabaata illaafan guddataa jedhu garuu kan koo garuu hin jajjabaate jechuudha rifeensi maaliif natti himaa isiniin jedha. Kanumaan isinitti himuu dhufee jechuudha. Kunoo ofii kootiif mataa shimachaa jira. Qamisiin uffadhee jira har'a. Qamisii koo kanan irratti argitanii hin beektanii bareedduudha jechuudha. Gabaabduudha. Innaa akkam ture ayyaanni isin bira bareeda ture namatti tola ture. Qophiin ayyaana bareeda ture nyaachuun dhuguun bareeda ture kanatti banneen isiniin jedha hordoftoota kiyya. Sababii rifeensi jajjabaatuuf natti himaa maaliif jajjabaata hunda keessanidha moo ana bichaadha mee warri akka koo garaatti baattanii jirta yookiin immoo warri keessa dabarsitanii fala mataa kana rifeensa kana natti himaan isiniin jedhaan hordoftoota kiyya. Waan gaaffii natti ta'e isin gaafachuu dhufe eenyuun gaafadha isin malee eenyutu na bukkee jiraare kanaafuu jennaani isti ka'eetanan hordoftoota kiyya gaafadhaa maaliif akka rifeensi namaa akkana ta'u akkanatti nafamoo deebi'a in deebi'a akka duraatti moo akkanatti nafa mee warri keessa dabartan natti himaa. Warri immoo akka koo sadarkaa akka kootii irreessan immoo waan sin qunname natti himaan isiniin jedha. Ana garuu waan baay'eetu na qunname isa keessaa garuu waa'ee rifeensa koo gaaffii waan natti ta'eef sirriitti dhufee sin gaafadha jechuudha. Qumati isaallee amma akka duraa miti garuu waan jedhu amma qumatiin hin qannasnes hin daballes garuu hin jajjabaate rifeensi koo baay'ee jajjabaate natti himaan isiniin jedha. Warri beektan natti himaa kan keessanis akkana ta'e immoo kan koo bichaadha rifeensi keessan jijjiirama qabaayyi waan garaatti baataniif rifeensi namaa hin jijjiiramaa maaliif jijjiirame kan kooyii jedhee sin gaafachuu dhufe kan kanarraa nafe nagaa keessan jirtu nagaadhaan nuti jira nagaa kootii. Yaa'u dullumaa ayyaana kana faana gaa biizii taanee banneen isiniin jedha hordoftoota kiyya like share godha gaaffii koo kan immoo warri beektan natti himaan isiniin jedha waan gaaffii natti ta'edha. Natti himaa bye bye ciao.